mootummaa jidduutti adeemsifamuu jiraattonni himanii jiru. Aanaa mi'eessoo araddaa deemaa bakka xiittuu jedhamtutti waraana bilisummaa Oromoof raayyaa ittisa biyyaa humnoota addaa poolisii Oromiyaa fi naannoo Sumaalee akkasuma poolisiin federaalaa waliin ta'uun konkolaattota 12 waraana bilisummaa Oromoo naannicha keessaa baasuuf duuluun haleellan jabaan adeemsifamuu jiraattonni himanii jiru. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa baay'inaan 250 gahan bobbaafaman kana haxxee hidhee haleeluun 20 yeroo ajjeesu kanneen biraa 12 madeessuu isaati jiraattonni odeeffanne kan himan. Oromiyaa hargirqaa aanaa mi'eessoo araddaa deemaa iddoo xiittuu jedhamtutti guyyaa kaleessaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuudhaaf maqaa faafaa hojii gartee waraanni mootummaa baay'inni isaanii 250 ol ta'u miseensota poolisii Oromiyaa poolisii federaalaa milishaa humna addaa dabalatee garasitti bobba'anii suuraa kana lamaan waraana warbannee jiru jechuudha. Waan Sumaalee wajjin lolli hundaa lola jabaa akkam ture waraana Oromoodhaa injifannoo guddaa gurguree guyyaa kaleessaadhaa waraana mootummaadhaa 20 ol ajjeesee 12 ol madoo godhee. Kana malees ajajaa 100 booji'uutu gabaafamee jira. Walumaa galatti lola kaleessaa kanaan kan mul'ate olaantummaa waraana bilisummaa Oromootii jedhu jiraattonni bakki lolli itti adeemsifames yeroo ammaa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala akka jirtu namni maqaan isaa akka ibsamuun feene tokko BBCtti himee jira. Humnoonni mootummaa lola kanaan injifataman osoo reeffalleen kaafatin duubatti kan baqatan yeroo ta'u magaalaa mi'eessoo keessatti dhukaasa banuun jiraattota goolaa turanii jedhu jiraattonni. Waraanni kun sa'aatii meeqatti geggeeffame kaleessa? Sa'aatii 10tti jechuudha kan garasitti bobba'ee ture konkolaataa 10. Waraanni kun gartee waraana baay'ee jechuudha waraana 200 ol ta'u waraanni kun waraana kamalee guddaa jechuudha. Kana malee dabalatee gartee liwaa naannoo Sumaalee jechuudha kan garasiin waraana Oromootiin lolu waraanni mootummaa gara namaa lola gabaa lama gidduu jechuudha waraanni Oromoodhaa kan lolaa ture kaleessa. Guyyaa kaleessaa waraanni mootummaadhaa gartee waraanni Oromoodhaa erga waraana hedduu irraa jedhee booddee agartee dheessanii fiiganii jechuudha kan deemanii reeffa isaaniillee fudhannee dureetti naannoo kunitti argamaa naannoo sanii soolaa waraana Oromoo jala waraanni mootummaadhaa yeroo waraanni Oromoo wal lolee lola ture yeroo waraanni Oromoodhaa namarraa ajjeesee as deebianii uummata haaloo ba'uu amma gartee edda halkan jechuudha sa'aatii 4 kaasee hanga sa'aatii 8 magaalaa tokko keessa gartee rasaasa tumaa turan jechuudha. Rasaasa akka roobaa jiru rasaasa turanii namoota karaa deemuu irratti rasaasa tumuu namoota reebuu namoota hidhuu akkasuma magaalaa meeshaa sa'aatii 12tti cubsanii jechuudha. Sa'aatii 12 boodatti socho'uun hin jirtu. Walumaa galatti gartee haalli uummanni keessa jiru saalee adda taa'ee jechuudha. Waraanni ammallee gartee garasitti bobba'aa jira konkolaataa baay'eedhaan garasitti gartee bobba'aa jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa lola aanaa mi'eessoo keessatti kaleessa adeemsifame kanarratti waan jeen qabu. Mootummaan Itoophiyaa TPLF adamsuuf raayyaa ittisa biyyaa gara Tigraayitti bobbaasuuf fedhii akka hin qabne ibse. Garuu TPLF erga naannolee Amaaraaf Afaar gadhiisee baheen booda haleellaa irratti banamee qolachuuf tarkaanfii fudhateen ajajoota waraanaa dabalatee loltoota Itoophiyaa 1,700 ajjeesuu himate. Yeroo TPLF marii nagayaaf carraa laatuuf humnoota isaa naannolee Amaaraaf Afaar keessaa baasuu ibsetti faallaa isaa mootummaan Itoophiyaa injifatamee jira jechuun himataa jira. Ministeerri tajaajila sabquunnamtii mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsa kaleessa kennan keessatti raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraay akka hin seenne ibsanii garuu mootummaan kaayyoo gareen kun lammaffaa sadarkaa yaaddoo nageenya biyyaa ta'urra akka hin geenye mirkaneessee jira jedhan. Dabaluunis fedhii fi gahumsi TPLF haalaan rukutamee jira jedhan. Fedhii isaa kanas lamuu akkan kaasneef mootummaan tarkaanfii biraa yeroo itti aananitti ni fudhataa jedhan Dr. Laggasaan mootummaan Itoophiyaa daangaa biyyattii kabachiisuuf dirqamarra jiru bahachuudhaaf Tigraay dabalatee naannolee biyyattii biratti waraana bobbaasuuf mirga akka qabu aangoonni mootummaa Itoophiyaa himaa jiru. Gama biraatiin gareen TPLF erga naannolee Amaaraaf Afaar keessaa gadhiisee baheen booda humnoonni mootummaa jala dhufuun haleellaa irratti banuu himataa jira. Akkaatuma kanaan daandii qobboo gara dhummuugaa geessurratti lola adeemsifameen humnoota mootummaa 1,700 ajjeesuu himatee jira TPLF. Ajajni kumaandi poosti Tigraay akka himetti ajajaan raayyaa ittisa biyyaa kutaa waraanaa 87ffaa Abduu Muhammad dabalatee kolonelonni fi ajajoonni waraanaa kanneen keessatti argaman hedduu ajjeesuu fi booji'uu himatanii jiru. Kana malees meeshaalee waraanaa haleellaa kana adeemsisan hedduu booji'uu himate TPLF. Tarkaanfii nagayaa buusuuf TPLF fudhate akka injifannootti mootummaan Itoophiyaa
himataa waan jiruuf bifa haaraan lolatti deebi'uuf akka dirqame hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el himanii jiru. Ameerikaan carraa daldala qaraxarraa bilisa ta'ee AGOA keessaa Itoophiyaa haquu beeksifte. Pireezidaantiin USA Joe Biden bara haaraa amajjii tokko bara 2022 dhufaa jirurraa kaasee Itoophiyaa tarree biyyoota fayyadamtoota carraa daldala qaraxarraa bilisa ta'ee African Growth and Opportunity Act AGOA keessaa dhaabbiin akka haqamtu murteessanii jiru. Ameerikaan tarkaanfii kana kan fudhatteef mootummaan Itoophiyaa hokkora biyyattii lolatti tarkaanfate dhaabee xurree nagaatti akka deebi'uuf dhiibbaa godhuuf jetti. Mootummaan Itoophiyaa immoo murtii United States sagantaa AGOA keessaa Itoophiyaa haquu kanatti gadduu fi murtii kana akka kaastuu fi tattaaffii mootummaan nagaa buusuu fi seera kabachiisuuf gootu akka deeggartu USA gaafatti. Waajjirri daldalaa Ameerikaa amma dura ibsa baaseen sarbamiinsa mirgoota namoomaa idil addunyaa hamaan kaaba Itoophiyaatti raawwatamuu fi gaaga'amni namoomaa hamaan mudate hin furamu yoo ta'e ulaagaa Itoophiyaa fayyadamtuu sagantaa AGOA taate itti fufuu miidhuu mala jechuun akeekkachiisee ture. Kana malees qaamoleen waraana kaaba biyyattii keessatti hirmaatan dhukaasa dhaabanii marii biyyaalessaa hunda hirmaatee rakkoo dhalatee karaa nagaatiin furutti akka fuulleffatan jechuun USA'n yeroo garagaratti irra deebiin akeekkachiisaa turte. Seerri AGOA ammoo biyyoonni carraa daldalaa qaraxarraa bilisa ta'e irraa fayyadamoo ta'an olaantummaa seera mirgoota hojjettoota fi mirgoota namoomaa kabajuu akka qaban cimsee akeekkachiisa. Itoophiyaa malees biyyoonni Afrikaa lama Maalii fi Giiniin carraa daldala qaraxarraa bilisa ta'e AGOA keessaa haqamanii jiru. Imbaasiin USA Finfinneetti argamu erga baga geessanii bara haaraa 2022 afaanota garagaraatiin maxxansee ture jalqaba afaan Oromoo qubee saaban barreessuu isaa akkasuma immoo boodarra sirreessee jira. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Maxxansi imbaasii Ameerikaa Finfinnee jiru ergaa baga geessanii afaanota garagaraatiin dabarsee ture kan afaan Oromoo qubee saabaatiin barreessee marsaalee hawaasummaa irratti komii kaasuun akka sirreessan dirqisiisee jira. Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu bara haaraa 2022 sababeeffachuun fuula Facebook isaa irratti poostara ergaa nagaya jiru afaanota Itoophiyaa keessatti dubbataman hedduun barreessee ture. Barreeffamichis kan qubee afaan Oromootiin barreeffamuu qabu qubee saabaatiin nageenya jechuun maxxansuun sa'atilee muraasa keessatti duulli qindaa'an irratti gaggeeffamuun barreeffamicha jijjiirsisuun danda'amee jira. Imbaasiin USA Finfinnee jiru keessatti qaamonni Oromoo fi afaan Oromoo arguu hin feene jiraachuu kanneen eeran namoonni duula kana gaggeessan yeroo garagaratti uftultoonni Habashaa mooricha keessatti wal ijaaranii saboota biyyattii irratti dhiibbaa taasisaa akka turan himamaa jira. Barreeffama imbaasichaa haysiisuuf yookaan jijjiirsuuf duulli gara gabaasa riippoortii gara feesbuukii godhame imbaasichi haaromfamee abdeeti jechuun barreeffama jalqaba qubee saabaatiin barreessee deebisee gara qubee afaan Oromootti deebisee nageenya jechuun barreesse. Ergaa imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru hunda barse jummataarraa muddee 24 hanga 25 waajjirichi cufaa ta'uu fi muddee 27 irraa eegalee banaa ta'uu hime. Sababuma kanaan ergaa nageenya piis nabad salaamii fi kan kana fakkaatan ummata Itoophiyaa keessa jiraniin jira. Namoonni gariin imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ergaa baga geessanii kana afaanota Itoophiyaa garagaraa fi afaan Ingiliffaan dabarse kana afaan Oromootiin qubee isa ilaallanneen barreessuun jibbansa Oromoo irraa qabaniin ifatti kan agarsiisu jechuun komii dhiyeessaati turan. Rogeeyyoonni Oromoo gariin ammoo imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru kun dogoggora isaa sirreessuuf galata qabaatullee dogoggora hojjate osoo dhiifama hin gaafatin dabruun tuffii agarsiisaa jiran. Kana malees barreeffama qubee saabaatiin barreeffame gara qubee afaan Oromootti jijjiiree jechi nageenya jiru sikuriitii bakka bu'a malee jechi isaan jechuu barbaadan piis ammoo nagaa ta'uu qaba jechuunis rogeeyyoonni baay'een komantii jalatti barreessaa turan. Kanuma wal qabatee imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru barreeffama gabaabaa maxxansee suuraa waliin dhoobe kana fuula tiwutara isaa irratti kan maxxansee yeroo ta'u isa tiwutara irra jiru osoo hin haqin kan biraa gubbaan sirreessee maxxansuun inni dogoggora akkuma maxxanfameen jiraachuun imbaasicha homachiisee jira. Dabalataanis imbaasiin namoota gocha kana keessaa harka qaban adabuu akka qabullee kanneen gaafatan baay'eedha. Rogeeyyoonni duula qindaa'aa kana keessaaf alaan gaggeessanii milkaan namoota hirmaannaa kanarratti hirmaatan galateeffachuun boruuf akka wal abdatanillee barreessaati turan.
Suudi Arabiyaatti lammiileen Itoophiyaa 17,000 gayan mana hidhaa magaalaa Makkaatti argamu haddaa jamu keessatti ji'ootaaf dararamaa akka jiran himan. Lammiileen Itoophiyaa 17,000 ta'an ammas mana hidhaa Suudi Arabiyaa magaalaa Makkaatti argamu haddaa jamu keessatti ji'oota 5 oliif rakkoo cimaa keessummeessuu himataa jiru. Lammiileen kanneen carraa biyyatti deebisuu argataa kan hin jirre yeroo ta'u, imbaasiin Itoophiyaa jiddatti argamus takkaa dhufeen ilaallee jedhanii jiru. Bilbila teelee fayyadamuu kan himan lammiileen kanneen isumayyuu nurraa cufuu jiru. Carraa biyyatti ittiin deebinuun arganne kan jedhan lammiileen kanneen yeroo qabbanaa kanatti rakkoo keessatti argamuu himu. Dhalataa Oromoo tokko ji'oota 5f mana hidhaa haddaa Makkaatti argamu kana keessa akka hidhamee jiru hima. Akkasee mana hidhaa Makkaa haddaa bakka jirra. Manninis ilkiillee teeleen dawwallaa guyyaa torbaan keessaa guyyuma 2-3 malee teeleen tunuun cufamti. Hagamii hidhamtanii jirtan? Dhufne baatii 45 eegallee jirra. Wallahi waa takka wanni biyyatti deebifamuu hin jiru. As ambaasilleen takkaa dhufeen ullaallee bakka ambaasin asin dhufuun hin jirani. Kanneen isa dura jiranis ji'oota 7 hanga 8 olii hidhamanii akka jiran dubbata. Kana caalaa akkan miidhamne mootummaan Itoophiyaa gara biyyatti akka isaan deebisu jabeessee dhaama. Dhalataan Oromoo mana hidhaa Suudi Arabiyaa magaalaa Makkaa haddaatti argamu kun. Nama meeqa taatu isin? Wallahi nuti amma gorfaa takka keessa nama 110 jirra. Waliigala namni as jiru nama 17,000. Wallahi nuti mootummaa Itoophiyaatti gaawwanni nuti dhaabna akkuma biyyatti gallu barbaadna waan biraa filaa wanni nu godhu hin jiru. Akkeessatti miidhamnee fayyaa odoo mootummaa qabnu odoo biyya qabnu dhumuu sanaatu rakkoo nutti ta'e akkuma biyyatti nu galchuu barbaadna halaas mootummaa Itoophiyaa. Yeroo Itoophiyaan lola walii keessa jirtu kanatti gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa ganna tokkoof manneen hidhaa Suudi Arabiyaa garaagaraa keessatti rakkoo cimaa keessummeessaa jiru. Mootummaan lammiilee kanneen wal jalaa galchaa jiraatus baay'ina hidhamtoota irraa kan hafe yeroo gabaabaa keessatti hunda furmaata laatuun rakkisee jira. Dhumarratti mootummaan Itoophiyaa gara biyyatti akka isaan deebisu lammiileen kanneen irra deddeebiin yeroo garaagaraatti himataa jiru. Kuuriyaan Kibbaa pirezidaantii biyyattii duraaniif dhiifama goote. Tan umriin ganna 69 pirezidaantiin Kuuriyaa Kibbaa duraanii Paark Geun-hye bara gadaa isaanii seeran ala aangotti fayyadamuun malaammaltummaa raawwatan jechuun himataman. Paark pirezidaantii Kuuriyaa Kibbaa karaa nagayaatiin gara aangotti dhufan yeroo ta'u, osoo aangorra jiranii kaafamuun pirezidaantii biyyattii isaan duraatii jameef jira. Pirezidaantiin duraanii Kuuriyaa Kibbaa Paark mana hidhaa keessatti yeroo dheeraaf waan dhukkubsataniif yeroo 3 hospitaala seenuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Pirezidaantiin Kuuriyaa Kibbaa yeroo ammaa Muunjiin amma dura dhiifama akka hin gooneef ibsanii turanis garuu amma haala fayyaa isaanii xiyyeeffannaa keessaa galchuun bara haaraa 2022 sababeeffachuun dhiifama godhanii fi gadhiisanii jiru jedhame. Pirezidaantiin Kuuriyaa Kibbaa duraanii kun bara 2018 keessa himannaan 18 kan irratti baname yeroo ta'u, isaan keessaa 16 aangootti fayyadamuudhaan raawwachuu isaanii ragaaleen mirkaneessanii jiru. Namoota dureeyyii dhuunfaa fi hiriyoota ishii waliin hariiroo tolfatuun kubbaaniyoota elektirooniksii kanneen akka Samsung gad qabu ragaalee iccitii mootummaa dabarsitee hiriyoota ishiitiif laatu akkasuma aangootti fayyadamuun waan barbaadde murteessaa turte jechuun manni murtii himatee ture. Manni murtii Paark irratti murtii hidhaa ganna 30 fi doolaara USA miliyoona 16.8 kan irratti murteesse yeroo ta'u, boodarra garuu adabbii san fooyyessee hidhaa ganna 15 yakka malaammaltummaa waggaa 5 fi aangoo seeran alaa fayyadamuun walumaa galatti hidhaa ganna 22 irratti murteessee ture.